raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa. Sirna uluu baasuu Oromoo yooyyaa ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar sagantaa nadhii aadaa torbanitti yeroo hundumaa sa'aatii kanatti kan isiniif dhiyeessinu qophii keenya nadhii aadaa har'aa mata duree sirna uluu Oromoo jedhu qabannee dhufneerraa nu caqasaa. Qopheessan Lammii Jabeessaa, Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isiniif dhiyeessu immoo an Gurmeechaa Gammachuuti. Uummata Oromoo biratti wanti hunduu seera qaba. Beeyladoonni seera qabu. Seerri kun seera warra kottee baqaqaa fi kottee duudati jedhamees tumameera. Akka obbo Liiban Dabbasaa Guyyoo kitaaba isaanii bara 1410 akka lakkoofsa gadaatti maxxansan fuula 12 irratti katabanitti seerri yaayaa goloo gobboo seera warra golaa yookaan seera warra kottee duudati. Kanneen akka fardaa, harree, gaangee, ganyaa fi gaalaa kottee duudadha. Kottee duudaa keessaa fardaaf iddoo guddaatu kennamaa fi fardi kan gadaati. Fardi kan hawaasa maraati malee akka qabeenya nama tokkoo ta'e qofaatti ilaalamuu jedhu. Profeesar Asmaroom Laggasaa illee kitaaba isaa bara 1974 barreesseef fuula 96 irratti waa'ee seera kottee duudaa keessatti akkas jechuun ibse. Kottee duudaa keessaa fardi biyya bakka bu'ee waan deemuu fi ergamaa gadaa waan ta'eef ni kabajama. Akka aadaa Oromoo Booranaattis namni farda gadaaf kunuunsa hin taasisne ni adabamaa jedhan. Hariiroo waliin jireenya ilmaan Oromoo keessatti namni tokko itti yaadees haa ta'u akka tasaa lubbuu nama biraa yookiin bineensotaa balleessuu danda'a. Firri yookiin maatiin namni yookiin beelanni jalaa miidhamee sun immoo haaloo ba'uuf gartuun kan biraa irraan miidhaa akka hin geessifnee fi badiin lubbuu dabalataa akka hin geenyeef Oromoon aadaa taatee kana ittiin furu sirna gumaa kalaqatee qaba. Gumaan maloota araaraa sirna gadaa keessatti rakkoo namoota yookaan gosa gidduutti uumamu ittiin furuuf dhimmi itti bahaman keessaa mala wal dhibdee lubbuu namaa yookiin beeladaa gaaga'e hiikuu keessaa tokko. Aadaa Oromoo keessatti lubbuu namaa qofaaf osoo hin taane lubbuun bineensaa, beeladootaa fi mukaafillee kabaja olaanaatu kennama. Namni tokko yoo lubbuu dhala namaa tokko balleesse akka aadaa Oromootti gumaa baasa. Akkuma kana namni lubbuu bineensa yookiin beelada tokko balleesses aadaan ittiin gumaa baasu jira. Kunis uluu baasuu jedhama. Aadaan uluu jedhamuun beekamu kun bakka bakkatti sirna adda addaa fi maqaalee garaagaraa qabaachuu mala. Akka aadaa Oromootti namoonni sirna uluu baasuu keessatti araarsuuf filataman akkuma argetti kan filataman osoo hin taane ulaagaa mataasaa kan itti filataman qabu. Hawaasni Oromoo jiruu fi jireenya hawaasummaa keessatti namni yookiin beelanni harkatti yoo miidhame yookaan gochi ajjeechaa yoo raawwatame aadaa jaarsummaa yookaan sirna ittiin gumaa baasu kan mataasaa qaba. Kunis rakkoon uumame kun ulfaataa fi namoota kan biroo darbee walitti buusuu waan danda'uuf ilaalamee araarri hin buune yoo ta'e akka aadaa Oromootti haaloo kuusuu fida. Haaloo waan hin baaneef haaloo walirratti qabatuun dhangala'uun dhiigaa fi lubbuun irra deddeebi'ee akka ba'uuf sababa ta'a. Yoo lubbuu bineensaatu nama harkatti bade dhoksaan ta'es cubbuun lubbuu uumama waaqaa bade sun haaloo ilma namaatti qabata.
sanyiin bineensotaa sunillee sanyii warra gosa isaa seeran ajjeesaniitti haaloo kuufata. Beelada manaa yoo ta'an ammoo nama ajjeese sanaaf horuu diduu malu. Sababa kanaaf rakkoon kun irra deddeebi'ee akka hin mudanneef qomoon warra gumaa waliif ta'an gidduutti haaloon isaan gidduu jiru baafamuun walitti araarsuun dirqama jedhamee Oromoo biratti dhugeeffatama. Dr. Filee Jaalataa qorataa aadaa xinqooqa Oromoo fi barreessan kitaaba beekumtaa Oromoo kan ta'an waa'ee aadaa sirna uluu yookiin aadaa gumaa bineensotaa baasuu akka armaan gaditti ibsu. Jechi uluu jedhu wanta ulmaa ba'uu yookaan wantoota cubbuu ta'an irraa dhiqachuu kan jedhu irraa akka madde himu. Oromoon aadaa isaa keessatti beelada lubbuun bade tokkoof maallaqa kaffaluun alatti sirna itti gumaa baasu qaba. Fakkeenyaaf namni tokko beekees ta'ee tasa yoo farda ajjeese garbuu fi soogidda walitti daakee fardee walitti qabee nyaachisee gumaa keessan narraa fudhadhaa, gumaa na baasaa na kuffisinaa, bakka barbaadaniin na ga'aa, ari'ee dhaqqabuudhaafis baqadhee jalaa ba'uufis gaachana naaf ta'a jedhee gumaa farda ajjeesee sana baasa. Beelada akka saree kan amanamtuu jedhamtee yaadamtuu fi mana eeguu irratti ga'ee olaanaa qabduufis yoo seeran ala ajjeesan gumaa ni baasuuf. Namni saree ajjeese saroota hunda walitti qabee marqaa marqee dhadhaa irra godhee itillee yookaan gabatee bal'aa irratti nyaachisa. Saroonni kunneen yeroo dhadhaa kana nyaatanii hooqisan nan ciniininaa, haaloo nan bayinaa, nan haarinaa jechuun sareen hiikkatteetti haaloo hin baatu jedhamuun gumaan akka baafameetti ilaalama. Adurreef ammoo gumaa yeroo baasan sanyii ishee walitti qabanii sombaa fi aannan kennuuf akka tasaa fira keessan ajjeeseti nanaalinaa, natti mufatinaa, akkuma duraa waliin jiraanna jechuun adurreefis gumaa baasu. Yeroo adurreen duutu aadaa Oromoo keessatti hin gatamtu, ija isheetti jirbii godhaniitu awwaalu. Aadaa Oromoo keessatti adurreen haadha iccitiiti jedhamtee waan amanamtuuf ni jaalatamti. Gama biraatiin namni lubbuu loonii dabarsee keessumaa korma sangaa namni ajjeese hidda addaan kute waan jedhamuuf gumaan baafamuu qaba. Kunis kan taasifamu kormi naaf haa mo'u, gumaa keessa fudhadhaa, akka tasaa harka kootti du'e jechuun qixxaaxaa fi diimaa yookiin daagujjaa qiixxanii soogiddaan makanii horii walitti qabanii nyaachisuun gumaa baasu. Bakka tokko tokkotti keessumaa naannoo Oromoonni maccaa jiraatanitti marqaallee marqanii nyaachisu. Beelada akka harreefillee yeroo gumaan ba'u wanta isheen jaallattu waan akka daaraa, garbuu fi soogiddaan makuun ni kennamaafi. Falaasama Oromoo keessatti gaangeen abaaramtuu jedhamtee waan laalamtuuf beeladoota keessaa namni gaangee ajjeese abbaa qabeenyaaf gatii kaffaluun alatti gumaan baasu. Uluun yeroo taasifamu lubbuu ba'eef gumaa baasuuf qofa osoo hin taane boodarra bineensi lubbuun hafan ni horu jedhamee waan amanamuufi. Cubbuu ofirraa dhiquuf uluun kan gaggeeffamu yoo ta'u gumaa keessa fudhaa jechuun sirni kun gaggeeffama. Waan hunda caalaa sababni itti gumaan bineensotaa baafamuuf akka aadaa Oromoo fi duudhaa dhugeeffannaa isaatti lubbuu kamuu baasuun waaqa biratti safuudha jedhamee waan amanamuufi. Kanumarraa ka'uun ajjeesan tokko manatti deebi'ee osoo hin geerarin yookiin hin sirbin duraa gumaa bineensa ajjeese sanaa baasee deebi'uu qabaa jedhama. Sirni uluu yookiin gumaa bineensotaa baasuu kun beeladoota mana keessaaf qofa osoo hin taane bineensota bosonaafis ga'ee olaanaa qaba. Kunis Oromoon falaasama addunyaaf gumaache kana keessatti ga'ee guddaa qaba kan jedhamuuf tokko sababni quubsan taateewwan akkasii kalaquu isaatiifi. Bineensota bosonaa keessaa kan akka leencaa, gafarsaa fi waraabessaallee namni ajjeese gumaa ni baasa. Fakkeenyaaf namni gafarsaa ajjeese callisee gara manaatti hin deebi'u. Guyyaa 5 ala bulee muka si'a 9 yaabee si'a 9 laga ce'ee booda manatti deebi'a. Namni adamoo yookiin ajjeesaaf jechallee bineensa ajjeese gumaa baasuu qaba. Sababni inni jalqabaa beekamtiif jechallee yoo namni tokko bineensa ajjeese lubbuu waan baaseef cubbuu irraa harka isaa dhiqachuuf gumaa baasa. Oromoon akka dhugeeffatutti itti yaadillee yoo bineensas ajjeese waaqa biratti lubbuun namaa fi bineensaa tokko jedhamee amanama. Kun bineensotaaf iddoo guddaa laachuu fi lubbuu baasuun dogoggora ta'uusaa kan barsiisu ta'uu irra darbee madaallii heera uumaa fi uumamaa eeguu agarsiisa. Sababni gumaa baasuu kanaa inni lammataa ammoo bineensi akka gafarsaa fi leencaa sanyii koo irratti akka haaloo hin baaneef amantaa jiruufi. Kana gochuu yoo baate safuudha. Qaamni isaa ni miidhama yookaan innis ta'ee ilmi isaa yoo deebi'ee gara daggalaa deeme gafarsi yookiin leenci isa ajjeesuu danda'a jedhamee waan yaadamuufidha.
Kanaaf utuu ajjeesan tokko manatti deebi'ee hin geerarin yookiin hin sirbin dura gumaa baasee deebi'uu qaba jechuudha. Gaafa bineensota daggalaa yookiin bosonaaf gumaa baasan akka sirna uluu kan beeladoota manaa kanneen akka saree, adurree, horii fi kan fardaa sanatti hodhuu nyaadhu jedhamu. Yeroo sirni uluu raawwatutti bineensonni bosonaa sanyiin isaanii jalaa ajjeefaman battala sanatti qaaman waan biratti hin argamneef muka yaabamee bu'amuun laga ce'amuun gumaan isaanii baafama. Kunis akka dhugeeffannaa duudhaa Oromootti miidhaa fi miidhamaan wal biratti argamanii dhugaa waliif kennuu yookiin walirraa fudhachuu qaba jedhamee amanama. Yoo waraabessi horii nama jalaa nyaate namni sun immoo isa ajjeesa. Waraabessa kanaafillee gumaa baasa. Kana gaafa taasisuuf soogidda fuudhee deemee mana qaalluutti galchuuni. Kunis kan filatameef harreen soogidda jaalatti. Waraabessi ammoo harree waan jaalatuufi. Bineensa akka jawwee fi bofaafis gumaan ni baafama. Jawween hammeenya qaba jedhamee amanamus gumaan ni baafamaafi. Kunis kan taasifamu dhiigani. Nan cininiin, nan iddin naaf araarame, ilkee keenatti hin baasin, summii keenatti facaasin jechuun Oromoon lagatti dhiiga facaasee gumaa baasa. Keessattuu gumaan bineensota akka kanaaf jedhanii baasan kabaja bineensota kanaaf qabaniif osoo hin taane lubbuun kamiyyuu waaqa biratti tokko jedhanii waan amananii fi bineensonni akkasii immoo haaloo waan namatti kuusaniif araara buusuuf yaadaniiti. Haa ta'u malee yeroo ammaa kanatti aadaan sirna uluu kun sababoota garaagaraan hafaa dhufeera. Aadaan uluu naannoo Oromiyaa garaagaraa keessatti raawwatus bal'inaan naannoo giddugaleessaa fi lixa Oromiyaa Oromoota jiraatan biratti dur hedduu beekama ture. Amma garuu guutummaatti gara baduutti deemaa jira. Sababoota akka amantaa fi kaaniin aadaan kun bakka hedduutti akka waaqeffannaa aadaatti waan laalameef badaa deeme. Otoo aadaan kun guutummaatti deebi'ee qorattoonni seenaa fi aadaa Oromoo hedduun gaariidha jedhanii yaboo adda addaa kennu. Sababni isaas hawaasni yookiin biyyi safuu waaqaa eegee waaqaan hoogganama waan ta'eef jiruu fi jireenyi tarfaasa argata jedhamee amanama. Aadaa kana deebisuun miidhaa hin qabus tarii ilaalcha yookiin amantaa namootaan wal simuu yoo baatellee lubbuu waan ta'eef bineensotaaf gumaa baasuun miidhaa ilma namaa kamittuu fiduu hin qabu. Walumaa galatti Oromoon uummata safuuti. Hariiroo uumaa fi uumama gidduutti gochoota ta'uu qabanii fi kan ta'uu hin qabne seera safuu kalaqateen adda baasee madaallii eegee jiraata. Safuun Oromoon eeggatu kun ofii fi nama biraa gidduu kabajni jiraachuu ittiin ibsata. Sirnaa fi gochoota safeeffannaa madaallii uumaa fi uumamaa biroo waliin jiruuf jireenya isaa keessatti taasisuu seera ittiin raawwatu qaba. Oromoo biratti lubbuun kan waaqati jedhamee dhugeeffatama. Namni cubbuu dalage safuu cabse jedhama. Dhukkubsachuun, maraachuun, maseenuun, nagaa dhabuun isa mudata jedhamees amanama. Oromoon wanta qaanii ta'e yoo arge yookaan waan waaqni qofti beekuu gaafa gaafatame safuu jedha. Lubbuun kan dhala namaa fi uumama biraaf kenname jalqabumarraa kaaseeti. Waaqni uumama yeroo uume madaallii lubbuu fi cubbuu kan tiksu safuus wajjin uume. Gaafa namni cubbuu dalagu safuun madaalliin uumaa fi uumamaa cabuun isaa jechaa fi gochaan wal qabsiifamee ibsamuu danda'a. Badii sababa kanaan ta'ee fi ta'uuf aggaamamuu malu oolchuuf araarri murteessaa waan ta'eef Oromoon qaroomina jireenya hawaasummaa isaa keessatti sirna gumaa baasuu, sirna uluu, jaarsummaa fi kan kana fakkaatan kalaqatee jechuudha. Kanaafuu dhaloonni har'aa bu'aa qaroomina saba isaa kana sirnaan qoratee haala qaroomina ammayyaa kana keessatti immoo akka hojiirra ooluu danda'u taasisuuf galmeessee ol kaa'uun dhaloota egereef dabarsuuf dirqama Oromummaa isaa baachuu qabaa jenna. Egaa kanarraaf qopheeffannee xumurreerra waan nu caqastaniif ulfaadhaa nama torbanii nunaa jedhu horaa bulaa deebanaa. Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa.